shootout winner of the last Olympics, Kylian Mbappé of Ethiopia, looks likely to repeat that triumph. But it's too early to make any predictions. Waggoota 68 dura Olompiikiin hirmaachuu kan eegalte Itoophiyaan hanga ammaatti meedaaliyaawwan 58 argachuun biyyoota tapha Olompiikiin milkaa'an jedhaman keessaa tokkodha. Injifannoon bara 1960 miila duwwaan Roomitti Abbabaa Biqilaan maraatooniidhaan eegalee firii buusee Itoophiyaan sana booda gosoota dorgommiilee biroonis milkaa'uu akka dandeessu addunyaaf mul'ifte. Seenaa Olompiikiin fageenyota Itoophiyaan ittiin milkoofte fi meedaaliyaa baay'ee ittiin argatte keessaa tokko ammoo fageenya meetira 10,000 yoo ta'u, meedaaliyaa Itoophiyaan Olompiikiin argatte 58 keessaa walakkaan meetira 10,000 kan argamedha. Itoophiyaan hanga ammaatti fageenya kanaan dhiira fi dubaraan meedaaliyaa 26 argatteerti. Isaan keessaa meedaaliyaan warqii 11 galmaa'eera. Qophii kanaan garuu Olompiikiin fageenya meetira 10,000 injifannoon atileetonni Itoophiyaa dhiiran galmeessan yoom eegale kan jedhuu fi dhaloota ammaarraa immoo maaltu abdatama kan jedhu irratti xiyyeeffannaa. Binisa kutannoo fi murannoon bara hojjechuu gaafatu jabana akka ammaa teeknooloojii mijataan hin turre iddoo shaakalaa gahaa fi kopheen ittiin fiigan hin mijanne ture. Dhaloonni yoosii garuu miira injifannoo qabaachuu malee haala mijataa akka hin taane kan mirkaneesse bara 1960 waggoota 68 dura ture. Itoophiyaan meetira 10,000 Olompiikii irratti hirmaachuu kan eegalte. Atileet Maarawii Gabruu ammoo atileetii jalqabaa meetira 10,000 Olompiikii irratti Itoophiyaa bakka bu'ee hirmaateedha. Olompiikii Tookiyoo bara 1964 Maammoo Waldee sadarkaa arfaffaa yoo ba'u, waggaa 4 booda Olompiikii Meeksikoon bara 1968 meetira 10,000 atileetota 3 Fiqiruu Dagafuu, Waahib Mazrashaa fi Maammoo Waldeen kan hirmaatte Itoophiyaan yeroo jalqabaaf meetira 10,000 meedaaliyaa kan itti argatteedha. Atileet Maammoo Waldee atileetii jalqabaa dorgommii Olompiikiin meetira 10,000 meedaaliyaa jalqabaa Itoophiyaaf argamsiise ta'uun seenaan katabameera. Maammoo Waldee dorgommichaan sadarkaa lammaffaa ba'uun meetii argate. Sana booda bara 1972 Olompiikii Muunikiin atileetonni akka Miruu Jiftar, Taaddasaa Waldamadiinii fi Waahid Mazrashaan yoo hirmaattu atileetonni lamaan gulaallii jalqabaa osoo hin darbin hafanis Miruu Jiftar meedaaliyaa naasaa argachuun fageenya kanaan imala Itoophiyaa itti fufsiisanii. Barri 1980 Olompiikiin Mooskoo seenaa Olompiikiin meetira 10,000 Itoophiyaan meedaaliyaa warqii kan itti argatte Olompiikii seena qabeessa ture. Dorgommii sanaan atileetonni akka Muhammad Kadir, Tolasaa Qottuu fi Miruu Jiftariin kan hirmaatte Itoophiyaan meedaaliyaa warqii qofa osoo hin taane yeroo jalqabaaf meedaaliyaa 2 meetira 10,000 kan itti argatteedha. Keessumaa Olompiikii Mooskoo kanaan seenaan Miruu Jiftarii fi Muhammad Kadir adda ture. Marsaa xumuraa dorgommichaa Muhammad Kadir gara duraatti ba'u yaalus atileetiin lammii Fiinlaandii Kaarloo Haanes daandii itti cufee dabarsuu dide. Dubbiin kun garuu goota seenaa atileetiksii Itoophiyaa keessatti oolmaa guddaa qabu Miruu Jiftar xiiqii itti ta'e fageenyicha xumuruuf meetirri 300 yoo hafu haalli inni ittiin morkattoota isaa kutee bira darbee addunyaa raajeffachiise. Morkattoota isaa meetira 10 duuba isaatti gatee injifate. Kanumarraa ka'uun Olompiikii Mooskoo sanaan saffisa gara xumuraatti dabaleen maqaan masoo Jiftar the Shiftar jedhamu kennameefiira. Olompiikii Baarseloonaa bara 1992 Itoophiyaan meetira 10,000 atileetota akka Fiixaa Baay'isaa fi Addis Abbabaatiin hirmaattus Addis meedaaliyaa naasaa biyyaaf argamsiiseera. Ergasii garuu meetira 10,000 kanaan Olompiikii irratti atileetota Itoophiyaadhaa kan dhaabu hin argamne. Injifannoon meetira 10,000 Olompiikiin yeroo jalqabaaf Maammoo Waldeen eegalee Miruu Jiftariin goobanee dhaloota sana boodaaf ammoo galaa ta'e itti fufe. Alaabaan Itoophiyaas injifannoon mirmirfamuu itti fufe. Injifannoo qofa osoo hin taane Itoophiyaan fageenya kanaan atileetota siimboo Olompiikii ta'an addunyaa gumaachuu mirkaneessite. Selassie takes the gold in the 10,000 meters for Ethiopia. Turgan the Kenyan in second place. 27.07 the time. Now a gap to third place
In third place. Olompiikii Atilaantaa bara 1996 atileet Hayilee Gabrasillaasee meedaaliyaa warqii lammaffaa Itoophiyaaf yoo argamsiisu fageenyichaan riikoordii Olompiikii galmeessuun injifate. Bara 2000 Olompiikii Siidiniin Hayilee Gabrasillaasee walitti aansee shaampiyoonii yoo ta'u keessumaa morkiin atileetii Keeniyaa Pool Tergaat waliin Hayileen taasisaa ture ammoo adda ture. Pool Tergaat fageenyicha xumuruuf yeroo jedhu haalli Hayilee Gabrasillaasee morma isaan gadi jedhee sarara xumuraa darbe hin dagatamu. Bara 2004 Olompiikii Ateensiin Itoophiyaan injifannoo qofa osoo hin taane atileetii siimboo Olompiikiidhaa ta'ee fiigicha aartii haala fakkaatuun miidhagsee fiigu tokko addunyaaf gumaachite. Atileet Qananiisaa Baqqalaa magaalaa Ateensii fi uummata dorgommicha daawwatan lafaa kaasee harka rukuchiise. Dorgommichaan atileetota ciccimoo akka Hayilee Gabrasillaasee, Silashii Siinii fi Zarasannaa Taaddasaa waliin kan morkate Qananiisaa Baqqalaa meetira 400 xumuruuf sakandii 54 qofa itti fudhate. Riikoordii Hayilee Gabrasillaaseen qabames fooyyessee injifate. Silashiiseen lammaffaa yoo ba'u Hayileen sadarkaa arfaffaan dorgommicha xumure. Olompiikii Beejingi bara 2008 atileet Qananiisaa Baqqalaa injifachuun walitti aansee shaampiyoonii Olompiikii ta'uun seenaa Hayilee yoo qooddatu dorgommicha riikardiidhuma ofii qabate waggaa 4 booda fooyyesse. Imalli atileetonni Itoophiyaa meetira 10,000 morkii dhiiran Olompiikiin qaban kun Olompiikiiwwan lamaan kan bara 2012 Londanitti bara 2016 ammoo Rio de Janeirotti warqee malee xumuramus waggaa 8 booda Olompiikii Tookiyoon meetira 10,000 Itoophiyaan meedaaliyaa warqeen walitti deebite. Atileet Salamoon Baraggaa Tookiyootti meedaaliyaa warqee jaffaa meetira 10,000 dhiiran Itoophiyaadhaaf argamsiise. Walumaa galaan Olompiikiin Itoophiyaan meetira 10,000 dhiiraa kanaan hanga ammaatti meedaaliyaa 15 yoo argattu atileetota 4 qofatu fageenya kanaan meedaaliyaa warqee biyyaaf argamsiise. Marsaa 33ffaa Olompiikii ammayyaa Firaansii Paarisitti dorgomaa jiruun atileetota akka Yoomiif Qajeelchaa, Salamoon Baraggaa fi Barriiwwan Araggaawwiin kan hirmaattu Itoophiyaan Salamoon Baraggaatu seenaa Qananiisaa fi Hayilee Gabrasillaasee qooddatamoo shaampiyoonii haaraa dorgommicha argatti kan jedhu ammoo daranuu akka eegamu godheera. Fageenya kanaan sa'aatii saffisa addunyaa kan qabu Yoomiif Qajeelchaa abbaan riikoordii addunyaa meetira 10,000 Jooshawa Chepteegaay shaampiyoonii dorgommichaa Salamoon Baraggaa waliin morkatu. Salamoon Baraggaa, a glittering triumph in brutal conditions. He joins the likes of Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele and Milut Shifter as a champion to rank amongst them all. Ethiopia back on top in the 10,000 meters.